Hi family jirra jirtu ar'a videoon kee kan isinii qabadhee dhufe waa'ee forooti jalqabarraan hanga xumuraan afaana tura. Leenci waan itti fayyadamu fayyadame. Leenci hin jaalattanii nama 900 kaattan nama argise. Dhiira inuma argisanii fi hin argisnee fi rakkoon qabu. Akkasii isinitti nagaamin ashii anoota kenneef natti nagaamne maali? Ani birraa bu'aa argadheeti malee silaa osoo ergisuu baatanii maali? Silaa ilmoo akka inshaallah akka ergisnee sila hoggaa meeqa geenne yoo ergisee fi hoggaa 4 geene hoggaa 4 kana keessatti silaa ana taate alhamdulillah silaa firoon kee obboleeyyan hedduu qaba wallaahi. Hedduu qaba. Kontiraan hin dhumne ammallee ganaadha. Baga kennitiifi. Nama kuma tokko ani irraa sodaadamta. Waa'ee masaanuu dhalaan akkana feete. Hin jibbite. Nama kuma tokko gaa waa'ee masaanuu haasofna. Wallah dhugaa sobaabe namni masaanuu jaalatu hin jiru wallahi an dhiiganna danfaan kaayiroo tanatti gizee lama qabadhe rabbal kaaba hin teessu yennum bada dhiira nafsee baasaniif tana ergisaa fi nama rakkate warra rakkate rakkoo haa baasu ergisaa fi waraabanii maal rakkoo qaba amma waan fedhe jedhee haasa'uu danda'a qilleensaan irra balali'ee as ga'e rabbii kiyya galanni haa ga'u of dhaadullee of jajullee ni danda'a achitti yoo biyya sanii na baasuu didan jedhee birbiikatiif mataa qaqqabadhee jiraadde malee sodaa miti. Garuu dhiisaa wallah ana abbaan ilmoo hiyyaa miskiinaa dhiisa abbaa ilmoo hiyyaa na jalaan tuqqina. Hin ergisee malee ni gala guyyaa tokko galgala wayii galuun isaan oolu. Maaliif firoon obboleessa fedhaa obboleettii fedhaa kanaafuu meeshaa ergisaa yoo kontiraan ni dhume ni deebisa waan ta'eef inni dhugatti miskiinaan tuqqinaa san tuqqina garaan nan danda'u samaa jennu. Firoon obboleessa fedhaan feeran hin taate namni garuu wallah warri akkasii asii hoggaa 4 meeqaa nama meeqatu da'eeyyu garuu wallah nama hedduu. Dhiisuuf hin deemne dhiise wallaahi dhiise mantuqu kana booda annama mantuqu heerume ati an heeruma namni bira hin heeruma. Ilmoo maa'ee jechuun il dhugaadha ilmoo rabbi namaa kenna garuu ka kennameefiyyuu namni ilmoo argatee kenneef malee inni narraa fudhanne dhiifama ishee. Leenci waan itti fayyadamu fayyadame. Leenci hin jaalattanii nama 900 kaattan nama biyya bareeda deeme waan ta'eef sana isa xaqqabbasame sana sirreeffatee ishiitii kaayirootti hin deeme jijjiirratee nama Kanaadaa jiru bicha WhatsApp ምናምን of course I know jedhee ingilifichi tokko xaalli keessa godhaadhumallee akka bareeduuf diaaspooraa akka fakkaatu akkasituun jedhiin akkamitti wadiyaa'u hin qayyaraan sa'u akkamitti wadiyaa'u utuu jechuudha qamaacaan kaayiroo irraan bu'iin atoo xiqqittiin kaayiroo irraan bu'iin osoo maadiyaatiin kaayirootti xabbasame hin sirratiin osoo shiitiin kaayiroo birrii 200 hin jijjiiramin akkamumatti darbame waa illee hin cahaa sa'an bataam sheemna wallaahi nu
Siniifuu saalfanne sinjala saalfanne gaha bakka harraaf asuma Sibaate riba nagaa raftaa mi garuu miila kayya fanni seensi jedha bara. ay fikir gene ko li jura so fikir no wallahi barsi komando ke sanam namna kare di bari in umam ne rubar wallahi amman shim ala man shim namna kare di si komando ke san in umam ne bi fajetta amala jetta astasasab one ko duro no ma ko nutu barat dur Gada. እና በቃ ይለያል አልኩሽ ያጂ ወላሂ ሚል ራዲቂቲ ምናምን ልንገር ሻወር ዮሴነ ኮባ ካንሰን እጣቢ አይ ኮንደለግማ ኬኛ ይማን ታደር አቦልሽ ቀበን እንዴክ ና በረከት ቀበን ነፍሴ ንቲኮ ቀባ ወላለ እንድካ እንደ ሙበር ዱፍናን ግራምበው አከተመ ዱቲ ዛንድራ ማንጉዶተ ተነታሲ ኮማንዶ ተና ዳምሰ ደባሽ ያከት ያርሰ ቀበተን ይገራቸው አንዴ አይ ሰገንታ ድራቲን ፓርቲ ዳኒ ፌሲ አብራራ ኤገሲ ነቺባቴ ሪበ ነጋር አፍታ ሚገሮት ሚለ ከያ ፈኒ ሴንሲ ይደባ አይ ፍቅር ግን እኮ ልጁ ራሱ ፍቅር ነው ወላሂ ባርሲ ኮማንዶ ከሳ namna kare di bari in umam ne rubar wallahi amman shim ala man shim namna kare di si komando ke sa in umam ne bi fajetta amala jetta astasasab one ko duro no ma ko nutu barat dur gada እና በቃ ይለያል አልኩሽ ያጂ ወላሂ ሚል ራዲቂቲ ምናምን ልንገር ሻወር ዮሴነ ኮባ ካንሰን እጣቢ አይ ኮንደለግማ ኬኛ ይማን ታደር አቦልሽ ቀበን እንዴክ ና በረከት ቀበን ነፍሴ ንቲኮ ቀባ ወላለ እንድካ እንደ ሙበር ዱፍናን ግራምበው አከተመ ዱቲ ዛንድራ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan jirtu my family baga jiraattan kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraattan isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya har'aan qabadhee dhufe akkuma jalqabarra isiniin jedhe ummi firoo fi siiduun waraana addunyaa sadaffaa jechuudha. Bifa haarawaan ammallee irra deebi'amee dubbiin jammaramee jira. Ummi firoon achi deemtee viidiyoo laayivii seentee waraabdee waan leenci dhiisee akkuma booniyyeen asiin dura waan leenci lafatti gate saree lafaa fuutii. Ani kana gaarrame kaa. ይሄ የኛ ስራ አይደለም እንደ የተጀበሲ ቀበዱ ጀናን ወር ጃርሳ ነማ ሀቱ ጃርሱ መነማ ጀበሴ ቀበተ መለ ጃርሳ ቢራ ሄሩሜ ጀበሴ ቀበቱን ቤኩ ስላ አይ ኡማ ፍሮኒ ሂን ኤርጊሴ ፊ የቴ ስሌን አቺቲ ኮልፋን ጀስ ተቹዳ አጃኢብ ዱቢን ቢፋ ሃራዋን አማሌ ኤገለሜ ጅራ jechuudha asin dura ajandaa waggaa lama moo waggaa sadii dura ajandaa ta'ee ture namni hunduu dhagaye jechuudha yeroo san yeroo takka ajandaan tiktookii kanarraa halkanii guyyaa addaan dhaabbatuu didee waa'ee isaanii kana jechuudha ammas dubbiin akkasuma ta'uudha ummi firoon dubbannaan siiduun immoo akkuma viidiyoo jalqabarraa hanga xumuraa dhageeffattan kana siiduun dubbiin tuyxii jechuudha. Ummi firoon hin ergisne malee jaarsa muluun kenninee fi koontiraan hin dhumne gaafa kontiraanni dhume hin galaa amma kontiraata san tun ga'ini ana abbaa manaa kiyya gara dhiisuun hin qabu firoon kiyya obboleettii yookaan obboleessa barbaada rabbii walii isin haa deebisu rabbiin isallee of haa beeysisu namittiin akka dhaadattutti gadin dhiifnu qabaa jabeessinaa wanti nu harka ga'e lamuu nu harkaa hin ba'u jedhaa jirti. Rabbiin haa laafisu akka dubbattutti isiin isumaa gadhiisuun hedduu shaawurillee yeroo galu akka addaan gallee jedhaani jechuudha. Kan ammoo mubaarakii baalee ka jedhamu kan hojii haasaa jiru jechuudha. Shaawurillee wajji galee akka addaan gallee nyaa siraa ayidallam indee jetteerti. Isaan silaa dhiirsa ofii soqatanii itti heerumuu hin danda'anii dhiirsa namaa itti heerumanii dhiirsa namaa itti heerumanii akkasittuu akka nama waan gaarii dalagee dhaadatanii ajaa'iba maasaan qofatti dhiifte jechuudha viidiyoo isii ka durarratti jechuudha. Waa'ee ummi firoo dubbatti ummi firoon ani leenca jennaani
akkamitti osoo shiita kaayiroo hin jijjiiratin osoo xabaasaa fuulaa kan kaayiroo hin jijjiiratin namni carqiin hin madaalamu. Bakka sanii shiita kaayiroo kan birii 200 bittee hin jijjiirannee hatta Ingiliffaa yes or no of course Astaghfirullah. namni namni osoo hin baratin yes of course yes or no by the way ምናምን Astaghfirullah. Osoo kanan jedhamin osoo maali kaayiroon jijjiiratin leenca akkamiin leenca jijjiirama namni jette jechuun wanni hunduu carqii bicha uffatanii miti. Amma isiin carqii akka isii san carqii dhibbaan of hoxxoranii of mul'isuu kana namni marti hin qabu namni marti tokko miti. Kan madaalamu carqii osoo hin taane aqliidha. Aqlii qabaachuu waa beekuu waa obsuu aqliidha malee carqiin immaa kana carqii abbaan arge ofitti jijjiiree hin godhata. Namni carqiin hin madaalamu akkasitti kolfaan nu jeessa jechuudha jarri lachuuyyuu.